Hayyee walitti deebinee jirra. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala dhibee fayyaa ijoollee fi daa'immaniiti. Baga nagaan dhuftan jecha asumaan chaanalii kana sabiskiraayib gochuun maatii ta'aa waan adda addaa irraa argadhaan jedha. Kanneen kanaan dura immoo maatii taatanii hordofaa turtan sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Laayik sheeriin keessanis baay'ee barbaachisaadha. Asumaan egaa mata dureen koo waa'ee maasa'uu yookaan madaa'uu arrabaa yookaan afaanii kan jedhudha. Afaan Ingiliffaan oral trash yookaan oral candidiasis kan jedhamu. Madaa'uu yookaan maasa'uu arrabaa yookaan afaanii kan daa'immanii kan fangasiin dhufu jechuudha. Kanarratti barnoota baay'ee murteessaa ta'een qabadhee jira. Dhibeen kun keessumaa daa'imman xixiqqoo biratti baay'ee mul'ata. Arrabni isaanii hedduu addaate. Mee waa'ee kanarratti barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e akkuma armaan gadiitti waliin haa hordofu. Madaa'uun keessa afaan daa'immanii sababa fangasiin dhufu kun oral candidiasis jedhamuun beekama afaan Ingiliffaan. Dhibeen kun sababa fangasii candida albicans jedhamuun kan dhufu ta'ee namni hunduu fangasii kana kan afaanii fi mar'umaan keessaa qabu haa ta'u malee sababa ittisoon qaama keenyaa uumamaa fi sababa baakteeriyaan miidhaan finne kanneen waliin afaan keenya keessa jiraatan yookaan oral flora warra jedhaman kun akka qaama keenya irratti dhibee hin finne taasifamuun osoo rakkoo hin uumin nu waliin jiraatu. Maal jechuudha kuni? Candida albicans kan jedhamu fangasiin kun afaanii fi marrummaan namaa keessa kan nama hundumaa keessa kan jirudha jechuudha. Haa ta'u malee tokko ittisoon qaama keenyaa akka wanti kun gara dhukkubaatti yookaan gara dhibeetti hin jijjiirame ittisa. Lammaffaa immoo qaamni marrummaan dhala namaa baakteeriyaa adda addaa qaba. Baakteeriyaa faayidaa qaban normal flora kan jedhaman jechuudha. Baakteeriyaan kun maal godhu fangasii dhibee fiduu danda'an baakteeriyaa dhibee fiduu danda'an nurraa ittisu jechuudha. Kanaafuu sababa ittisoo qaama keenyaa fi sababa baakteeriyaa normal flora ta'an kanaan fangasiin candida albicans jedhamu kun akka dhibee hin finnetti ta'een wajjin jiraata jechuudha. Afaanii fi marrummaan keenya keessa. Haa ta'u malee daa'imman umriin waggaa tokko gadii biratti sababa ittisoon qaama isaanii hin cimneef yeroo hedduu dhibee kana godhachuun beekama. Akkuma beekamu daa'imman xixiqqoon ittisoon qaama isaanii cimaa miti. Salphaatti dhukkuba adda addaaf saaxilamu jechuudha. Kanaafuu ittisoon qaama isaanii cimaa waan hin taaneef fangasiin kun gara dhukkuba fiduutti gara dhibee fiduutti gara dhibee oral candidiasis yookaan keessa afaan daa'immanii sababa fangasii kana madaa'utti dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumas daa'imman dhibee adda addaaf jecha qoricha farra baakteeriyaa yeroo fudhatanitti qorichi sun faayidaa isaan alatti baakteeriyaawwan waliin jiraachuun nu fayyadan dhabamsiisuun akka fangasiin kun guddatuuf haala mijeessuun akka dhibee kana godhatan taasisa. Daa'imman amma inni dhukkubsatu tarii wayii toonsilii dhukkubee ta'a, tarii gurra isaanii infekshinii godhata, tarii saayinusaayitis dhukkubee ta'a. Dhibee adda addaa yeroo godhatan dhibee garaa kaasaa isaa dhibee kam qoricha farra baakteeriyaa fudhachuun isaa hin oolu. Qorichi farra baakteeriyaa kun maal godhaa? Baakteeriyaa dhibee kana qofa ajjeesatu hin ta'in baakteeriyaa normal flora jedhaman sana kan dhala namaa wajjin jiraatanii dhibeewwan adda addaa namarraa ittisan sanas isaanis ajjeesaa jechuudha. Isaan yeroo dhabamsiisu maal ta'a? Fangasiin kun gara dhibee fiduutti gara dhukkuba fiduutti jijjiirama jechuudha. Tokko daa'imman umuriin isaanii ijoollummaa isaaniitti ittisoon qaama isaanii cimaa miti. Lammaffaa daa'imman amma infekshinii adda addaa godhatu. Sababa kanaaf qoricha farra baakteeriyaa fudhatu. Qorichi farra baakteeriyaa sun normal flora baakteeriyoota akkasii ajjeesa. Kanaaf sababa adda addaa kanaaf fangasiin candida albicans jedhamu kun kan dhibee hin finne yeroo hedduu gara dhukkuba oral candidiasis jedhamu kana fiduutti deema jechuudha. Mallattoon dhibee kanaa inni guddaan wanti bifa adii qabu arraba, laagaa, keessa maddii akkasumas irratti ba'uudha. Akkasumas gororri afaan keessa baay'achuu fi fedhii harma hodhuu yookaan nyaata nyaachuu dhabuu fiduu danda'a daa'imman irratti. Haa ta'u malee dhukkubbii hin qabu. Peenii hin qabu jechuudha wanti sun. Wanti adiin ta'e afaan keessatti hin ba'a. Akkasumas fedhii nyaataa hin dhabu. Akkasumas gororri baay'achuu danda'a malee dhukkubbii hin qabu. Wantoota kana yeroo irraa haquuf jennu akka aannan kan salphaatti hin gadhiisnee fi bakki wanti sun irraa ka'e kan diimatudha. Tarii amma aannan afaan keessatti kan taruuni arraba wajjin wal qabachuu danda'a. Haadholiin yeroo baay'ee aannan jedhanii yaadu. Garuu kan aannanii yeroo xiqqoo irraa kaasuuf jennu yeroo xinnoo irraa miicinu salphaatti gadhiisa.
qeensa keenyaanis haa ta'u muka wayiidhaan xiqqoo ishirraa kaasnu numa ka'a jechuudha. Inni kan fangasii kun garuu akkas miti salphaatti hin gadhiisu yoo gadhiises bakki sun kan diibate ta'a jechuudha. Amma akkuma suura kanarratti argitanii kun fangasii kaandida albikaansiin kan dhibu yookaan ooraal kaandidaas kan jedhamu yookaan madaa'uu afaan daa'immanii sababa fangasiin dhufu kan jedhamudha kun. Akkuma agartan laagaan gara olii suni akkasumas arrabni akkasumas hidhiillee dabalatee afaan keessa addaateera. Kun aannan immoo fangasii kana jennee adda baasuuf maal goona wanta kana iskiraab goone irraa haxoofna jechuudha. Yeroo irraa haxaa'uuf jennu kan aannanii salphaatti irraa ka'a kan fangasii garuu salphaatti irraa kan hin gadhiisne ta'a jechuudha. Akkasumas kana gadhiisuu qofa osoo hin ta'in qorannoo yoo argine KOH test kan jedhamu jira fangasii ta'uuf dhiisuusaa kan adda baasu kan adda nuu baasuu danda'a jechuudha. Garuu salphaatti osuma qorannoon argine adda baasuun salphaadha jechuudha wanta kana. Wanti kun akkamiin yaalama jennee yoo ilaalle yoo wanti kun baay'ee xiqqoodha ta'e bishaan ashaboo qabuun akka afaan lulluqqatan taasisu afaan amma guyyaatti 4 bishaan ashaboo qabuun afaan isaanii miicuu fi yookaan akka lulluqqatan taasisu yoo gurguddatiin nur ta'e lulluqqatanii akka tufan yoo gada daa'imman waggaa tokko gadi ta'e immoo afaan isaanii keessa bishaan ashaboo qabuun miicuu fi balleessuun ni danda'ama yoo xiqqoo ta'e. Akkasumas burushii itti ilkaan isaanii miicciduu jijjiiruu tariitii hin badaa ammas deebi'ee burushii irratti deebi'aa hin badaa burushii irratti deebi'uu danda'a. Kana goonaa yoo baduu fidire maal gochuu qabu maatiin mallattoo armaan olii kana arginaan ogeessa fayyaa mariisuun qoricha farra fangasii kanneen akka mikonaazool, nistaatiin, kilootrimazool, antifangaal kan ta'u qoricha farra fangasii hedduu jiru. Walakkaan kan afaan keessa dibamanidha. Akkasumas immoo kan afaan keessa dibaman dibnee tarii yoo baduu didee kan liqimsaas kennamuu danda'a jechuudha karaa mana yaalaa. Kun salphaatti qorichoota kanaan kan badudha jechuudha. Haa ta'u malee baay'ee xiqqoo taanaan bishaan ashaboo qabuun afaan keessa miicuun akkasumas burushii jijjiiruun akkasumas tariitii harma haadhaarraa deebi'ee kan itti dhufu waan ta'uu danda'uuf fiixee harma haadhaas bishaan ashaboo qabuun miicuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee kana kanaan hin badu taanaan qoricha farra fangasii ta'e kanneen akka amma armaan olitti jenne kanneen akka mikonaazool, nistaatiin, kilootrimazool qorichoota farra fangasii adda addaa gara biroo mana yaalaatti ajajamee kennuuf ni danda'ama jechuudha. Dabalataanis dhibeen kun akka deddeebi'ee hin dhufne tariitii amma qoricha farra fangasii fudhatanii baduu danda'a. Haa ta'u malee deebi'ee dhufuu waan danda'ateef akka deebi'ee hin dhufne gochuuf maatiin maal gochuu qabu? Inni jalqabaan qoricha fiixee harma haadhaa irratti dibamu fudhachuu. Tarii wanti kun eessaa deddeebi'ee dhufa fiixee harma haadhaarra jiraachuun yeroo daa'imni harma hodhu daa'imni dhaqee achirraa fudhatee dhufa jechuudha afaan isaatti. Kanaaf fiixeen harma haadhaa daa'immanii qoricha farra fangasiidhaan dibamuun barbaachisuu ta'uu danda'a. Garuu kun yeroo hundaa barbaachisuu dhiisuu danda'a. Akkasumas xuuxxoo fayyadamuu dhiisuu fiixee xuuxxoorraa deebi'ee itti deebi'uu danda'a jechuudha wanti kun. Haadha buddeenaa yeroo sirriitti qulqulleessuu haadha buddeenaa tokko qofa osoo ta'in 2-3 qabaachuun haadha buddeenaa jechuun injeraannaa ishee jedhamtudha. Ishee daa'imman afaan itti baatanii ciisan ishee kana gosa adda addaa qabaachuun sirriitti amma jijjiiranii qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif caafii isaa fiixee isaa sanarraa deddeebi'ee qabachuu danda'a fangasiin kun. Akkasumas aannan xaasaa yookaan foormulaa erga bulbulamee fi akkasumas immoo aannan harma haadhaa elmamee taa'ee kennama taanaan akkasumas aannan looniis haa ta'u elmamee taa'ee kennama taanaan haala qulqullina qabuuf hanga turtii eeyyamame qofa kaa'uun fayyadamu. Aannan foormulaa yookaan xaasaa kan jennu foormulaa milk erga bulbullee booda sa'aatii tokko oliif tursiisuu hin qabnu. Kanuma takkaa dhugan qofa bulbuluu qabna. Ishee bulbullee sana dhuganii marsaa taanutti akka haaraatti bulbuluu malee takkaan bulbullee sa'aatii 4-5 tursiisuu hin qabnu jechuudha. Akka fangasiin irratti wal horee afaan daa'imaa keessa dhufu taasisaa jechuudha wanti kun. Akkasumas qoricha farra baakteeriyaa yookaan antibiyootiks warra jedhamu ajaja ogeessa fayyaa malee amma fayyuma fuudhanii kennuufiin gaarii miti jechuudha. Maaliif qorichi farra baakteeriyaa ta'e kun baakteeriyaa qaama keenya keessa jiran kan fayyadan miidhuu danda'a. Yeroo isaan miidhumoo fangasiin kun akka wal horu ta'uudhaan akka dhibee fidu taasisa jechuudha. Kanaafuu yoo barbaachise malee kennamuun gaarii miti jechuudha. Antibiyootiks yookaan qoricha farra baakteeriyaa kana. Haa ta'u malee sababa malee umurii waggaa tokko booda amma kan dhufu yoo ta'e jechuunis osoo qoricha farra baakteeriyaan fudhatiin osoo waa ta'e hin ta'in amma kan deddeebi'u yoo ta'e umurii waggaa tokko booda erga daa'imni waggaa 2-3 ta'e booda kan dhufu yoo ta'e tariitii hanqina nyaataa qabaachuu danda'a daa'imni suni. Dhibeewwan ittisoo qaama gad buusan kanneen akka dhibee sukkaaraa, dhibee HIV ta'uu danda'a. Akkasumas immoo qorichoota tokko jiru isteeroid kan jedhaman kan ittisoo qaama gad buusan wantoota kana fudhatee ta'uu waan danda'ateef
mana yaalaa geessinee ogeessa fayyaa daa'immanii mariisisnee maaliif akka wanti kun itti deddeebi'ee dhufu ilaalchisuun barbaachisaa ta'uu mala jechuudha. Barnoota ani qabadhee jiru ammaaf kanumadha. Hedduu galatooma. Chaanalii kana sabiskiraabii fi laayik gochuun dagatina. Yoo isin sabiskiraabii gootan laayik gootan yoo isin hiriyoota keessan affeertanii namoonni hedduun hordofan ani immoo amma barnoota haaraa isinii qopheessaa deemu waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchise. Hedduu galatooma.